Jaalatamoo kabajamoo hordoftoota Oromtiitu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattu galata waaqayyoon nagaa buutii. Ana Oromtiituuti har'as deebi'ee dhufeera. Baay'ee viidiyoo hojjetaan jiru ergasii gara biyyaatti galeetanii haala akkaataan mijatu ture. Koomentii keessan immoo tokko tokko argee isiniif deebisuudhaaf jedheetan jechuudha. Warri subscribe godhaatan YouTube koommoo warri na jajjabeessitanuu baay'ee galatuumaan isin jedha. Baay'een isin galateeffadha. Waa'ee rifeensaa irratti jechuudha. Kan isin na gaafataa jirtanuu waa'ee rifeensaa irratti gaafan amma yeroo kana uummata dhugaa dubbachuudhaaf dhugaatii sirriitti fayyadamaa jiru. Ergi biyyatti galee xiqqoo isin muudii keessa yeroo gaarii miti. Yeroo biyya alaa jiru immoo bakka shunkurtiillee deebii keessaniif deebisuu yaala dura. Shunkurtii diimaa jechuudha. Shunkurtii diimaa baay'inaan fayyadamaa ture. Shunkurtii diimaa bishaansaa jechuudha. Baay'ee na ja'a garuu maatiin mana keessa yoo waan oolanu ta'ee namaaf hin ta'u. Kan koo maatiin waan hojii deemanuuf gaafa jarri hojii deemanii nan fayyadama. Aanaa firee koo jira jennu bichaatu mana keessa ooltu waan ta'eef nu lammanuu fayyadamna jechuudha. Aga jarri manatti galanutti gaafa jarri manatti galanu dhiqanneetu fooliin isaanirraa najaa'u jarrillee jaratti gaafii nuun jechuudha. Jarra rabbaammoo akka keenyaan na ureedha hin jedhan wanti ta'eera taanaan daayirekti nama gaafatu jechuudha. Kanaafiyyuu yoo maatiin keessa waan manaan baane ta'e isinillee of ciigaatu namni mallaan jedha nama biroo yoo darbuu dhaqxanu akkas jettanii yaaduu dandeessu waan ta'eef karaa salphaatiin mucaan tokko kan shunkurtii mataa dheeraan qaba. Mataan koo na jalaa ciccitaa maalan godhaa kan jettee jirti. Ergi shunkurtiin sitti kana jaa'u ta'e shunkurtii sana bishaan isaa dibachuu dhiiftee zayitii itti nyaata hojjetan isa ta'u biyya alaatti immoo filannoo baay'eetu jira. Olive oiliin jira jechuudha. Olive oilii sana hamma si ga'u yookaan immoo aluma tokko idduma tokkotti gootee kaatee maali lafa kaa'attee gaafa mataa dhiqachuudhaa jettee itti dibatta jechuudha. Foolii amma isa bishaan shunkurtii sana hin qabaatu inni zayitii wajjiniin maali bulluqsanu jechuudha. Bareechanii osoo hin taane xiqqoodhuma si gaafa inni akka danfuu ta'e maankaadhaan sochooftee isa booda irraa baaftee lafan keessa jechuudha. Carqii qulqulluu isaatiin booddee gaafa inni qabbanaa'ee qeenfattee qodaa qibaatiitti uuma qabdutti naqattee lafa kaa'attee gaafa mataa kee dhiqachuudhaa jettee sa'aatii 2 irra tursiifattee isa booda gizee hojii kee xumurte rakkoon qabu waan nama miidhu tokko hin qabu waan ta'eef gizee dibattee hojii kee xumurattee qattisaa dhaqxee shaaworii galtaa jechuudha. Bakka akkasitti fayyadamuu dandeessu. Mataan kee illee si jalaa hin caccabu. Mataan kee dheerinni isaa dabalaa dhuma deema jechuudha. Yoon akkasiin dabalaa deema jedhu gaafa torbii tokkoon eeginaa isin. Kan jijjiiramni mul'ataa deemu gaafa ji'a tokkoon booda in argaa deemtu jechuudha. Jijjiirama mataa keessanii isa duraaniitiif isa gizee shunkurtii kana dibachuu jalqabdanii jechuudha. Warri akkuma isiniin jedha karaa lamaan fayyadamuu dandeessu. Warri shittaa isaa hin dandeenyu jettanii bishaan isaa dhiiftanii zayitii wajjin danfiftanii maali keemikaaliin kan shunkurtii sana zayitii sana wajjin wal fudhata waan ta'eef viitaaminiin isaa mataa keessaniif ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu karaa zayitiitiin fayyadamaa warri foolii isaa dadhabneettan. Yoo shunkurtii adiis itti dabalaati jechuudha. Waan tokko miidhaan qabu waan ta'eef. Innis faayidaa qaba shunkurtii adiin jechuudha. Qullubbiin jedhama. Isaas fayyadamaan isiniin jedhaa waan fayyadamaa turu.
warri shunkurtiin zayitiin shunkurtii jira an duraan fayyadamaa ture na viidiyoo godheen ture isaanii mucaan tokko yeroo dheeraa fayyadameera uummata akkanaan fayyadne jechuudha. Anisa zayitii sana nan fayyadamaa ture shunkurtiidhuma kanallee suma fireeshii kana utuman fayyadamu qibaatii isaas fayyadamaa ture. Garuu mataan koo gara lamanuun isa kana jechuu hin danda'u irra caalaa kan fayyadaman shunkurtii isa fireeshiidha jechuudha. Suma nyaataan hojjetamu kan dabalataa immoo amma sunqoo fayyadamaa ture. Sunqoo bisheessee ka'ee keessaa cuunfee isa wal qabu bishaan isaa sana fayyadamaa ture jechuudha. Irra caalaa kan fayyadame shunkurtii ta'us. Ana hundumtiyyuu jijjiirama qaba ture rifeensa mataa koo irratti. Mataan koo illee hin jarjarra dafee dheerachuudhaa fi haphiidha malee baay'inaan qabu. Dabalataa immoo killeen jira mana madaamii. Mana keessaa fayyadamuu dandeessu. Killee fayyadama akka mataa keessanitti. An killeen lama irra na jalaa taraa jechuudha mataa koo irra bareecheen irra dhangala'a. Tokko qofaan fayyadamaa ture. Killee fayyadamaa ammas immoo maayinisiin jiraami maayinisi isa daabboo gidee bargarii hojjetan itti naqanu jechuudha. Saadii dhadhaa fakkaatu isaan. Gaafa killee fayyadamtanuu killee wajjin walitti rukutaati. Furdatee akka dhadhaa ta'e killeen sun isinirra gadi hin dhangala'u mataa keessanirra jechuudha. Akka dhadhaatti dibattu waan ta'eef. Kanaafiyyuu isa fayyadamaa gaafa killee fayyadamtan akka inni isinirra hin yaaneef uffata keessan hin balleessineefis hin fayyadaa. Mataa keessanis isiniif lallaaffisa jechuudha. Akka dhadhaati. An baay'ee tokkon jaalladha maayinisii fi walitti dibachuu. Killee walitti dibachuu. Bakka torbii keessatti gizee lama naan dibadha jechuudha. Kana jara kana lamaan tokko shunkurtii yoon dibadha tokko immoo killee maayinisii sana dibadha jechuudha. Isa booda gaafa miicadhe bultii sadii gaafa tureedhe qibaatiin itti dibadha. Olaboolis yoon qabaadhe yoon zayitii mataa kootis qabaadhe ho'isee xiqqoos illas godheetan gaafa inni las jedhee kan gubaan qabne sammuu buqqee koo kanan gubnetti naan dibadha jechuudha. Maaliif ho'isuun kan nu fayyadu qibaatii akka mataan keenya dhuguu fi bareechee akkasitti fayyadamaan ture akkasitti fayyadamaan isiniin jedha wanti fayyadame kanuma darbee immoo garuu baay'inaan hin fayyadamne darbee muuziis fayyadamaan ture. Muuziidhaaf killee illee walitti dabalee fayyadamaan ture jechuudha. Manniise malee garuu baay'ee jijjiirama qaba rifeensa mataa irratti. Akkuma nu nyaata nyaannu kana mataan keenya illee nyaata barbaada jechuudha. Bakka waan isaaf barbaachisu qaba. Pirootinii barbaada. Amma ergiin gara biyyaatti gale hin waannisee baay'ee narraa harca'uutti ture rifeensi koo amma duraanuu hapheedha bakka hin jiru amma. Bareecheen dheerina isaa malee bareechina jalaa harca'aa ture. Janabaatti minaamin fayyadamaa turte harmeen koo bakka of qaqqabu akka hin gizee achi jiru nannisee mudiin keessa jirus bareedaa miti. Yoo ofannattanii yoo gammachuu qabaattan malee ofuma ofiyyuu gatama jechuudha. Kanaafiyyuu isin immoo isaan amma isinitti hime kana sirriitti fayyadamaa. Qibaatis sirriitti fayyadamaan isiniin jedha. Baay'ee qibaatii illee iddoo kennanii fayyadamu. Bakka gaafa dhiqachuudha jedhee akkuma isiniin jedhe isa kana pirootinii mataadhaaf ta'u isaan amma isinitti hime kan kanaan fayyadama malee baay'ee wanti biroo dhadhaallee hin dibadhuani. Bakka argin biyyatti gale hundumaan anniise jechuudha. Qibaatii yoo yaadadhe torbii lama keessaa sadii keessaa tokko yoo yaadadhe dibadheedha jechuudha. Ergi nama gara biyyaa dhufe. Inni akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Waan tokko jijjiirama isaa arguudhaaf ofiis hin barbaachisaa ji'a lamaa ji'a sadii isa booda isiniyyuu jijjiirama rifeensa mataa keessan irratti hin argitu jechuudha. Akkasii isiniin jedha gaafiin keessan isiniif deebi'eera jedheen yaada. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha naaf jiraadha ammas na cinaa dhaabachuun na jajjabeessuun isiniin jedha. Ciao.